obboleessi kee eessa jira? Torban dhumaa baatii muddee miseensota waldaa amantoota Oromoo Finfinnee biratti miira addaatiin eegama. Ayyaanonni gurguddoo sadii isaanis yaadannoo dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, guyyaa galataa guddaa mooraa ofii qabaachuu fi simannaan bara haaraa amajjii 1 bara 2023 yeroo kana haala addaatiin akka eegaman taasisanii jiru. Maarree warri bara darbe nagaan dabartanii bara haaraa simachuuf qophooftan kottaa wal wajjin maqaa Waaqayyoo ol qabnaa kan isiniin jettu waldaan amantoota Oromoo Finfinnee muddee 24 bara 2022 hanga amajjii 1 bara 2023 mijuuwwan hafuuraa garaa garaatiin isin eegaa jirti. Mata duree obboleessi kee eessa jira jedhuun kan kabajamu ayyaanni bara kanaa lallabniif barsiifni wangeelaa, yeroon kadhannaa bal'aa, konsertii faarfannaa, do'ii, walaloo fi hojiin aartii ergawwan wangeelaa qaban qophaa'anii jiru. Kanaafuu isinis sagantaa keessan mijeeffachuudhaan akka irratti hirmaattan yeroo isin beeksifnu gammachuu guddaadhaan waldaa amantoota Oromoo Finfinnee